utuu durbummaan turte yeroo ammaa kana immoo heerumuus ni barbaaddi. Yuyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aas wanta nama ajaa'ibu tokko as biyya Koongootii dhageenye isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer gochuun akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Bilbilli amma isinitti bilbilamee kan isin rakkisee hojiirraa isin kaachisu yoo ta'e bilbila barbaaddani malee kaasuuf immoo fedhiin qabdani yoo ta'e bakka bilbilli keessan jiru kiisii yookiin immoo korojoo keessan keessa harka keessan otoo hin galchiin maqaa nama isiniif bilbilee abaluudha jedhee jalqabumaa kan isinitti himu lakkoofsi isiniif bilbilame immoo haaraadha yoo ta'e maqaa nama sanaa isa sirrii kan isinitti himu appilikeeshiniin ajaa'ibaa liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Liinkii sana tuquun daawunlood godhattanii itti fayyadamuu dandeessu. Kallachumaan gara seenaa guyyaa har'aatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeeti. Rabbi umrii yoonnuuf kenne ammayyuu wanta haaraa addunyaa kanaa ta'an hedduu waliin ni ilaalla. Dubartiin otoon heerumiin umriin waggaa 30 yoo geesse ollaan firri ajab manatti haftee kunoo dhiirri ishee gaafatu dhibee jedhamtee maqaa hedduun irra kaa'ama. Umrii kana yoo dabarte dhiira isheen barbaaddutu ishee fuudha otoo hin taane dhiiruma argateetu ishee fuudhuuf carraa argata. Umriin dirqama waan itti ta'uuf kanaa ol darbuuf isheenis fedhii hin godhattu. Anumti bara ijoollummaa koo nan yaadadhaatii dubartiin umriin ishee waggaa 39 taate tokko otoo hin heerumiin hanga sana turuun jaarsi jaartiin irraa duute tokko ijoollee koo nyaata kan naaf hojjetu jedhee dubartii kanatti jaarsa ergatee fuudha. Jaarsi kun umrii waggaa 39tti dubartii kana durbummaadhaan argatee rasaasa 3 samiitti ol qabee dhukaasuun gammachuu isaa ibsate. Waggaa 39tti durbummaadhaan turuun baay'ee ulfaataadha. Biyya Koongootii kan dhageenye immoo kanarraa adda. Ani waggaa 39 ajaa'ibsiifadhe. Kan biyya Koongoo kun immoo waggaa 70. Dubartiin kun Alfoonsiinee Saawaraa jedhamti. Hojiidhaan barsiistuudha. Hindeenyeetii haadhan jennu. Durbadha waan taateef dubartii jenneetu itti fufnee na of kolchaa malee waan isheetti xiqqaatu natti hin fakkaatu. Dubartiin kun umriin ishee waggaa 70 durbummaadhaan jirti. Yeroo ammaa kanatti heerumuu barbaaddi. Simboo bultii keessa jiru urgeeffattee ilmaan horattee maatii bal'aa godhattee jireenya jiraachuu feeti. Hanga ammaattis abdii akka hin kunne dubbatti. Yeroo reefu hojii qabatte irraatii kaasee dhiironni hedduun gaaffii jaalalaa fi gaaffii fuudhaa akka dhiyeessanii fi kan dubbattu haa ta'uutii garuu ijoollee obbolaa ishee guddisuu dursa waan itti kenniteef hanga isaan baratanii eebbifamanitti hin heerumu jettee waan murteessiteef kan ishee gaafatan hunda akka diddee dubartiin kun ni haasofti. Yeroo ammaa kanatti kan isheen barbaaddu dargaggeessa harka ishee keessa qabatee wookii magaala keessa naanna'ee kaaffee waan isheen barbaaddu affeeree fi naannessee akka dubartoota kaanii gara manaatti ishee galchudha. Akka saayinsiin dubbatutti dubartiin waggaa 45 yookiin immoo waggaa 50 booda ilmaan horachuu akka hin dandeenyedha. Manguddoon umrii waggaa 70 kun immoo waggaa 50 miti waggaa 70 qabataniiru. Umrii kanarratti dhiiraafuu dhala argachuun itti ulfaachuu ni danda'a. Haa ta'uutii garuu kan dhiiraa al takka raajii kan namatti ta'u umrii waggaa 20 illee dhala yeroo inni godhachuu danda'u ni jira. Haadha kanarratti gara fuulduraatti Rabbi raajii akkamii akka inni uumu walumaan kan ilaallu yeroo ta'u maaliif immoo hanga
hangeyonaatti durbummaatiin turtanii jedhanii yeroo gaafataman sirriidha dhiironni hedduun guyyaa guyyaatiin na gaafatu. Keessumaa yeroon ijoollee ture hanga dirqiidhaan na gudeeduuf yaalanitti dhiironni kabaja koo fudhachuuf ni yaalu. Haa ta'uutii garuu bora akkan heerumu abdii waan hin godhadhuuf abbaan manaan kabaja koo malee na argate immoo natti qaana'uu gammachuu narraa dhabuu waan danda'uuf heerumuudhaaf kabaja koo eeggachuun dirqama kootii. Otoo hin heerumiin dura yoon kabaja koo kenne akka aadaa fi duudhaa biyya keenyaatti dubartii otoo hin taane haadhatu heerume jedhama. Kanammoo waan hin barbaannee fi dhiira carraa koo otoon eeggadhuu yoo nan gahee ammas abdiin guutuu dhiira na fuudhee na jiraachisu mi'aawaa bultii keessa jiru na dhandhamsiisu yoon argadhe oolee otoon buliin nan heerumaa jettee dubartiin kun haasofti. Baay'ee kan nama ajaa'ibudha mitiire. Dubartiin biyya keenyaa waggaa 24 otoo hin heerumin yoo dabarteeyyuu kanaan booddee dhiirri ishee barbaadu waan jiru isheettiin fakkaatu. Sodaa kana jalaa ba'uuf immoo dhiira jaallatturraa daa'ima godhattee jireenya ishee gadi deebisuun jiraachuu feeti. Haa ta'uutii garuu dubartii manguddoon kun hanga umurii waggaa 70tti dhiira ishee fuudhu argachuuf abdii hin kutanne. Har'as taanaan boru dhiirri na fuudhu dhufee jennaan ittiin heeruma jetti. Manguddoon kun sanuu dhiirumti waan argameef miti. Filattee kan isheetiif ta'u gara isheetti yoo dhufedha. Dubbii kana gara dubartii biyya keenyaatti otoo geechine waggaa 30 guunnaan dhiira filachuu miti. Jaarsi dulloomaanuu deemee yoo ishee gaafate bira hin dabartu. Abdii kutatti. Waggaa 20 waggaa 22tti qabeenyi horattee dhabde waan umurii ishee guutuu hojjechuu dhama'uu hin dandeenye duwwaatti haftee dachee kanarra kan jiraattu itti fakkaata. Kana qofaayyoo miti. Jaalalleen isaanii waggaa 20-22tti dhiisee dubartii gara biraa yeroo qabatu abdii kutanii lubbuu isaaniillee kan balleessan tokko lama miti. Maalis haa ta'u dubartii yookiin immoo manguddoo kanarraatii wanti nuti hin eegne kan nama bohaarsan jiranis hedduuf garuu barnoota kenniti. Umurii ishee guutuu ijoollee obbolaa ishee guddisuuf kan dabarsite yeroo ta'u amma immoo gara jireenya isheetti yeroo deebitu umuriin ishee baay'ee deemeera. Ammallee hojii ishee hojjetachaa jirti. Abdii kutannaa kan jedhamu isheerraa dhagahamaa hin jiru. Akkanas jechuu otoo hin taane umurii kam keessa yoo taate dubartiin dhimma kanarratti abdii kutachuu hin qabdu. Isheerraa kan eegamu of eeguu, of qabuu, dhiirri isheen barbaaddu akka ishee bira dhufuuf of kunuunsitee taa'uudha. Yoo gad of qabde abdii of keessaa kutte akkanuma ishee biras kan dhufu kan gadi of qabe abdii kan kutatedha. Jireenya keessatti qorumsi hedduun nu mudatus abdii kutachuu akka hin qabne garuu dubartiin kun manguddoon kun nu barsiisti. Hagam nama kofalchiisus haa ta'uutii garuu seenaa kanarraatii waa hedduu baranna. Bilbilli keessan kiisii keessan keessaa yookiin immoo boorsaa keessan keessaa yookiin immoo isinirraa fagaatee chaarjii irra taa'ee yoo isiniif bilbilame bilbila keessan otoo hin tuqiin yookiin immoo bira otoo hin deemiin maqaa nama isiniif bilbilee kan isinitti himu akkanumallee lakkoofsi haaraa kan isiniif bilbilame yoo ta'e abbaa lakkoofsa sanaa kan isinitti himu appilikeeshiniin ajaa'ibaa liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Liinkii sana tuquun daawunlood godhattanii itti fayyadamuu dandeessu. Qophiin ganama kanaaf isiniif qabaddeen daadde kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuun akka na deeggartanillee kabajaan isin gaafachaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Sirba mormaa sirbe wajjin